dhaggeeffadhu kibbaasi waame ilaame dhaggeeffadhu baasi waame ilaame qalbeeffadhu kaabaasi waame waleeko waleeko waliin taphachuun gatii kaffalleetti agas wal arguun michuun fakkaate kan nyaatee nu nyaatu gantuuf ta'an wallee jira jolle elame gaddaan baafachuu qabna laalle elame gaddaan baafachuu qabna jolle elame gaddaan baafachuu qabna jolle Dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenya sadarkaa addunyaatti bakka adda addaa teessanii nu hordoftanii akkam jirtuu fayyaa keessanii har'a qophii addaa waan Oromummaa irratti xiyyeeffate kan qabadhee dhiyaadhee jira. Qophii kana akkuma beektan keessaayyuu waa'een Oromummaa kun yoo ka'u hayyuu Oromoon qaban keessaa hedduun isaanii waan adda addaa kan hojjetan jiru. Isaan keessaa kan waan dhimma Oromummaa kanarratti kitaaba adda addaa barreessanii ifaan alatti ba'anillee barumsa kanas nu dhaloota ammaa sadarkaa har'aa geenye kanaaf kennaa kan jiran hayyuu qabna. Hayyuun kun hayyuu keenya ulfaatoo kabajamoo Profeesar Asaffaa Jaalataati. Akkuma namuu beeku Profeesar Asaffaan erga gaafa ani jabanadhe akka nama tokkotti waan Oromummaa kana isaan walittaansanii otoo hin jallisiin waan argame irratti guddisanii isaanii hojjetaniin argee kitaaba isaan barreessan dubbii isaan dubbatanis kan wal qabateef kan wal fakkaatudha. Kan jajallatu yookaan kaleessa waan biraa jedhanii har'a jedhanii miti. Isaan kanaaf Oromoon kuusaa ayyootaa jedhee waama. Faranjoonnis namoota akka integriitii qaban jedhu namoota ogummaa isaanii irratti hundaa'anii waan itti amanan barsiisan jedhudha. Namoota akkasii of keessaa qabna. Oromoon kana qabaachuu keenyatti hedduu gammaduu qabna. Hedduus kunuunfachuuf irraa barachuutu nurra jira yaada jedhurraa waan sadii irratti xiyyeeffannee kaabna. Gaaffiin nuti irratti xiyyeeffannu hedduu haa ta'u malee mata dureensaa yookaan gaaffiin akka ijootti ka'an tokko sabboonummaan Oromoo yookaan Oromummaan jennu kun maalinni maaliif Oromoo barbaachise wanti kuni eega hin barbaachisa jennee mu'amannee akkamitti guddachuu danda'a waan jedhu irratti naanna'aa jechuudha gaaffiin nuti kaafnu. Saba kulkulu jororkeesi nuti barbaannu dubbii farraabii kan keenya galaanurra abbaan biyya biyyarraan ka'u kee isa
Sabniko Oromo Ugango Ugango Oromo 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 Ayyuu keenya sa'aatii kanatti yeroo keessan boqonnaa keessan aarsaa gootanii waan nu dhiyaattaniif hedduu galatoomaan jedhaan. Obbo Dhaabaa Satis carraa kana naattee naaf firuu keetii fi baay'ee galatoomin jedha. Meegaa gaaffiin gara sabboonummaa Oromummaa kanatti seenuu waanuma tokko otoo achi dhaqiin dura waanuma salphaarraan jalqaba. Profeesar Asaffaa waan Oromummaa kanatti maaltu harkisee siin galche? Yeroo hunda waanuma kana gootu naan argu maalirraa jalqabde dubbiin kun? Namni beektaa nama hundumtuu of jaallata. Aan Oromoodha. Oromoo ta'een muuxan aadaa Oromoo keessatti afaan Oromoon ilaalcha Oromoon guddadhe. Yeroon guddadhu immoo akka nyaapi Oromoo keessaaf alaa akka isaan afaan Oromoo aadaa Oromoo ilaalcha Oromoon jaallanne arge muuxannoo keessa. Kun naaf fudhatama hin qabaanne maaliif nam tokko jiraachuu kan danda'u kabajamee jiraachuu kan danda'u nama of jaallatu nama eenyummaa isaa beeku nama fedhii uummata isaatii beeku fedhii biyya isaatii nama beekuudha. Yoo kanan beeknu ta'ee namummaa nama ta'uun keenya iyyuu gaaffii keessa galaa jechuudha. Maaliif biyya lafaa laalle nama hundumtuu namni garri caalu of beekaa aadaa mataa isaatti qaba afaan mataa isaatti qaba. Oromoo akka kan hin qabaanne gochuu barbaaddu nyaapi. Kanarraan kan ka'ee seenaa Oromoo bara dheeraa deebi'ee qoradhee aadaa Oromoo baay'ee bara dheeraa qoradhee dhuguma Oromoon waanuma jarri diinni jettu moo biraadha jedhamuun ilaalu waan dubbatamu waa'ee Oromoo irratti seenaa Oromoo irratti nyaapi kan inni katabe Oromoomti gar biraaniyyuu kan isaan kataban garri kaan dhugaarraa kan fagaate waan ta'e argameef Oromummaan kun akka gaariitti beekamee ifuu qabaa. Yoo Oromummaa keenya akka gaariitti hin beekne waan barbaanne guuttachuu hin dandeenyu karaa deemnuyyuu hin beeknu kanan jedhuudhaan kanarratti Hedduu bareeda. Mee yoo qorannoo argitanii fi muuxannoo keessa darbitaniin sabboonummaan Oromoo kun eessaa dhufe? Maal keessaa bahe? Maaltu sabboonummaan Oromoo akka dhufu taasise? Sabboonummaan kun beektaa yookiis Oromummaan kun baay'ee sagalee cimaadha. Durumaayyuu fakkeenyaaf jaarraa 16, 16, 17, 18, 19 keessaa uummati Oromoo akka Oromootti beekee biyya isaa ijaarratee of ijaaree nyaaba alaaf keessaa ofirraa dhowwee akka uummataatti jiraachaa ture. Mootummaa uummata isaatti qabaate. Yeroo sanayyuu sabboonummaan Oromoonuma jira jechuudha. Kan ammaarraa adda ta'u malee. Sabboonummaan inni ammaa kun gara caalu kan isa duraa kanarratti rarra'ee gara caalu collective grievances kan jedhamu yookiis immoo cunqursaa waloo uummata Oromoo irra ga'u. Cunqursaa waloo karaa dinagdee, karaa afaanii, karaa ilaalchaa, karaa namummaa, karaa eenyummaa Oromoo irra ga'e kana. Oromoon ofirraa qolachuudhaaf kan inni ol duukaa ilaalcha ittiin godhatee ilaalcha tokkoon humna tokkoon nyaaba dura dhaabbatee achirra darbee immoo mootummaa ijaarratee mootummaa sanaan rakkoon akka sarratti numne kan inni ittiin gochuu waan barbaadu waan ta'eef sabboonummaan kun kan biyya lafaa irrattis Oromoo qofaa irratti haaraa miti. Warri kaanis sabboonummaa qabaatu. Sabboonummaan egaa bifa lama qaba. Tokko sabboonummaa warra nama cunqursuu, sabboonummaa uummata cunqurfamee. Sabboonummaan Oromoo ammaa kun sabboonummaa uummata cunqurfameedha. Bilisummaa barbaada, mootummaa barbaada, biyya barbaada. Akkas gamoo kanatu kana keessaa rakkoo keessaa dhufeetu rakkoo kana hiikuudhaaf gara fuulduraatti immoo Oromoon akka uummataatti cimee biyya qabaatee mootummaa qabaatee akka inni jiraatu gochuudhaaf ilaalcha Oromoon ittiin deemu jechuudha sabboonummaan.
yookiis immoo Oromummaan ani sabboonummaa Oromummaa walumatti hidhee ilaala. Bareeda iddoo tokko tokkotti namni sabboonummaa Oromoo jedhaa akkitti waamaniyyuu inni kaan Oromummaa jedhaa inni kaan sabboonummaa Oromummaa jedhaa jechumaanuu isa kamtu qajeelaadha yookaan wal fakkeenya akkamii qabu iddoo tokko tokkotti amma sabboonummaa Oromummaan naa jedhamu waan afaan keessatti wal dhibu fakkaata garuu sabboonummaa Oromoo fi Oromummaan wal fakkaate garaagarummaa qabaata innaa ilaaltan keessa isaarratti. Oromummaan guddaadha sabboonummaa caalaa. Akkuma afaan maatimaatiksii subset kan jedhamu. Oromummaan sabboonummaan Oromummaa keessaa kutaa tokko garuu Oromummaan baay'ee bal'aadha. Oromummaan aadaa ta'uu danda'a, ilaalcha ta'uu danda'a, eenyummaa kee ta'uu danda'a, baay'ee bal'aadha. Seenaa kee ilaalaa. Gara booddeetti deebitee akkati seenaa kee jaarraa baay'ee seencharii baay'ee akkati barattu si godha. Gara fuulduraatti akkasitti tilmaamattee akkamittiin akka deemtu si agarsiisa. Eenyummaa kee kanaaf ani sabboonoo Oromummaa iddoo baay'eetti akkutee ilaala. Fakkeenyaaf nam tokko Oromummaa afaanuma dubbateen Oromummaan qabachuu danda'a garuu Oromummaan tokko inni ani beezik Oromummaan jedha yookiis immoo Oromummaa isa gadaanaa. Oromummaan olaanaan immoo dammaqanii biyya ofii qabaachuuf wanta barbaachise kaffalan baasanii uummata Oromoo akka inni uummata ta'ee gadadoof rakkoo keessaa ba'ee mootummaa qabaatee of tiksee akka inni jiraatuuf wallaansoo qabu jechuudha. Namooti baay'een wallaansoo kana gatti hirmaatan. Kanaaf Oromoo baay'een Oromummaa isa olaanu kana warra hin qabnetu baay'ata. Garuu namoonni hundumtuu achi ga'uu danda'a wallaansoo bara dheeraa keessa muuxannoo bara dheeraa keessa. Fakkeenyaaf Oromummaa samma dubbannu Oromummaa olaanaa kana warri calqaban namoota baay'ee miti warri calqaban. Waggaa 60 keessa fakkeenyaaf Macaa Tuulamaa ijaaruudhaan kan calqabee mataan sanatti kan dura bu'ee yaada kana kan fide Macaa Tuulamaa ijaaruudhaaf Hayilamaariyaam Gammadaa jedhama. Hayilamaariyaam Gammadaa kuni gadi fageenyaan Oromummaa kana nama hubateedha. Maalirratti argita yoo jettee kitaaba pirogiraamii inni baasan irratti odaa irra kaa'e. Odaa kana maaliif irra kaa'e? Mallattoo baay'ee qaba. Nyaata biratti beekamuu dhiisuu danda'a, Oromoo biratti beekamuu danda'a. Oromoo baay'ee biratti beekamuu danda'a. Garuu odaan mallattoo gadaa, mallattoo mootummaa, mallattoo birmadummaa ta'uu isaa irra kaa'e. Nyaata illee kana hubatanii nama cimaa kana nama beekaa kana tumanii torchiree godhanii ajjeesan. Namni kun Finfinnee keessatti dhalatee guddate. Iddoo nyaaphi Oromoo irratti roorrisee aadaa Oromoo haqee, duudhaa Oromoo haqee, eenyummaa Oromootti haqetti dhalatee guddate. Kanaaf waa'een Oromummaa akka gaariitti galee fi jechuudha namicha kanaaf. Kan nama gaddisiisu waa'ee isaa seenaa isaa akka gaariitti hin qoratin jirra, hin beekin jirra. Maaliif waa'ee isaa beekuun namni kun maaliif ka'e? Maaliif kana jedhanii inni laal hiriyoottan isaatti deemee warra akka Alamuu Qixxeessaa fi Koloneel Alamuu Qixxeessaa bira dhaqee namoota baay'ee maqaa isaanii irra himee fixuu hin dandeenye bira deemee lafa sanbatee dhuganiiti itti taasa'ee gara akka isaan kanatti dabalaman kan godhee Macaa Tuulamaa ijaare kanaaf Oromummaa jechuudha. Dhugaadha seenaa Oromoo keessatti namoonni sadarkaa adda addaatti wareegama adda addaa ulfaataa baasanii jiru. Isaan kun seenaan isaanii akka gaariitti qabamee taa'uu qaba. Oromoon baay'ee isaanii iyyuu nu hubatu. Akkasinuu kaaftanii. Mee gara Oromummaa kana mannaa deebinee ilaallu. Oromummaa jennu sabboonummaa Oromoo haa jennu. Qabsoo Oromoo keessatti akka piroojeektii tokkootti innaa fayyadamnu. Maal akka nu godhaniif itti fayyadamna? Maa inni faayidaan isaanii hin dhumatu moo numa wajjin jiraatu moo? Oromoo irraa ba'uu hin danda'an sabboonummaan yeroo bilisa barbaaddus eega bilisa baatees akkuma hin jedhe Oromummaan ilaalcha. Oromummaan aadaadha.
Oromummaan afaani, Oromummaan seenaadha. Yoo Oromoo duguuganii lafarraa fixan malee jarri kun numa jiraatu. Sabboonummaan immoo keessaa kan inni xiyyeeffatu ilaalcha irratti ilaalcha bilisummaa ta'uu danda'a, ilaalcha demokiraasii ta'uu danda'a, ilaalcha mootummaa ta'uu danda'a. Amma Oromoon jiraatutti warri kunuma jiraatu jechuudha. Namooti baay'een tokko warri akka gaariitti guddina ilma namaa hin barre kan isaan jedhanii hin bada wanti kun jedhanii ilaalu ilaalchi kun. Garuu biyya lafaa innaa laallee biyyi lafaa kuni iddoo namni itti wal dorgomu jireenyaaf risoorsii irratti isa ta'u lafarratti ta'u namni kan wal duukaa dhaabbatee ittiin wal dorgomu waan ta'eef Oromoonis akka uummataatti jiraachuudhaaf ilaalcha qabaachuu qaba. Ilaalcha Oromummaa qabaachuu qaba. Yoo kanaa achi uummata karaarraa jallate uummata karaarraa maqe ta'eetu namaan meeshaa ta'a. Oromoo keessaa warri of hin barin warri Oromummaan keessatti hin dagaagin yeroo hundaa meeshaa nyaaphaa ta'anii hausaan Oromoo rukutan argine hin beekan waan alagaan itti himattu mataa keessatti baatanii fiiganii Oromoo irratti galagalu. Kan isaan ilaalan har'a maalan argaddaa, har'a hojii itti ittiin argaddaa, har'a biddeen maaliin nyaadhanii ilaalu malee inni ilaala guddinatti gara fuulduraatti baasanii ilaalan. Oromummaan ofii kee qofaatu hin ta'in ofii keefis akka nama tokkootti akka uummataatis walitti si qaba. Anaafis maal akkamittan jiraadhanii akka nama tokkootti kabajaan akkamittan jiraadhaa jireenya koo akkamittan fooyyeffadhaa akka uummataatti immoo yoo uummati koo jiraate malee afaan koo jiraachuu hin danda'u seenaa koo jiraachuu hin danda'u kabaji koo jiraachuu hin danda'u jedheetu olitti dhee nama qaree bisheessee akkati bishinaan waa'ee uummataa keetii irratti waa'ee uummata keetii irratti waa'ee aadaa keetii irratti waa'ee afaan keetii irratti hojjetu godha. Olitti si qaba jechuudha. Fakkeenyaaf Oromummaan aadaadha waan jedhu aadaan mataansa hiikaa guddaa qaba. Waa'ee jireenyaati, waa'ee ilaalchaati, waan baay'ee of keessaa qaba. Kan hundumaa kan olitti dhee akka itti barattee of duukaa dhimma itti baatu kan si godhu Oromummaa yookiis immoo ilaalcha sabboonummaati. Baay'ee gaariidha. Yeroo garaagaraatti yoo miidhaa Oromoo irratti raawwatu yookaan alagaan yookaan nyaaphii gaggeessu ilaaltanii naannoon itti xiyyeeffatu tokko naannoo Oromummaa kana waan Oromummaan of keessaa qabu kana jalaa balleessuu yookaan summii itti naquu yookaan immoo bifa biraatiin geeddaree isa fakkeessee itti kennuudhaaf kan hojjetu. Kana maaliif godhu warri diinni Oromoo maal argachuuf kana godhu? Diinni Oromoo hin sodaatus hin tuffatus. Maaliif sodaatu aadaa Oromoo caalaa beeku nyaapoti baay'een. Waan Oromoon jaarraa 16 keessumaa jaarraa 16 amma 19tti akka nuti jiraachaa ture beeku. Akka nyaaba isaatti ofirraa dhowwaa ture beeku. Seenaa isaa beeku, aadaa isaa beeku, gootummaa Oromoo beeku. Akkatti Oromoon of ijaaruu danda'ullee beeku, waa'ee gadaallee beeku. Egaa jaarraa 19 asitti immoo isaan Oromoo tuffataniif Oromoo keessaa namooti galtuun yookiis jartuun meeshaa namaa ta'anii akka isaan nama jala deemanii Oromoo balleessan arganiiru. Kanaaf uummati kuni uummata humna qabu, humnata aadaa qabu, jaggootummaa qabu deebi'ee immoo akka inni deebi'ee of miidhuu danda'u arganiiru. Doofaa isa keessaa fudhatanii warra hin dammaqin warra hin beekin fudhatanii keessumaa Oromoo warra namatti galee warra namaaf hojjetu fudhatanii akka isaan aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, maalummaa Oromoo balleessaa turan waan beekaniif sabboonummaa Oromoo kana hin tuffatus hin sodaatus. Yoo sabboonummaa Oromoo cimee dhufe, yoo Oromoon cimee akka uummataatti duukaa dhaabbate nyaaphi keessaaf nyaaphi alaa Oromoo irratti roorrisuu hin danda'an. Maaliif Oromoon humna qabaataa mootummaa mataa isaa ijaarrataa kanaafitu akka inni kana hin gooneef tooftaa adda addaa baasanii yeroo hojii baasuuf Oromoodhaaf. Oromoodhaaf hojii baasanii isaanuma irratti waan isaan baasaniif kana irratti
ololuu waan isaan irratti haasa'u malee maal goona kan jedhu tooftaa attamiin deemnaa istiraatejii attamiin deemnee diina keenya mo'anna kan jedhu dhiisee yeroo isaa balleessa. Kanaaf isteeppii tokko lama dura Oromoo deemanitu warraaqsa Oromoo kashafsiisu sabboonummaa Oromoo booressu Oromummaa Oromoo booressu akka Oromoon xiphoodha ittiin jedhan yookiis xiphoodha yookiis immoo amma dhiyoo kana afaan isaaniitti zaranyaa jedhu waan hiikaa hin qabaanne sagalee hiikaa hin qabaanne kennanii Oromoo baay'ee mufachiisanii akka inni sodaatee cal jedhee taa'u yookiin karaa amantiin itti dhufu yookiin karaa biyyaan itti dhufu yookiin karaa zaranyaan itti dhufu akka inni sodaatee manatti galee afaan qabatee taa'u gochuu barbaadu. Kanaaf akka Oromoon doomee laafee jaarmaa cimaa qabaatee gara fuulduraatti hin deemnu godhu. Fakkeenyaaf jaarmaa Oromoo keessaa yeroo hunda onag jedhu amma gidduu kana warri nyaabatu alaa jiran onag jedhu nyaabi keessaa immoo shanee jedha. Kun maaliif akka Oromoon ol duukaa dhaabbatee jaarmaa cimaa qabaatee ol duukaa dhaabbatee akka inni diina isaa moone gochuudhaaf tooftaa adda addaa fidanii Oromoo facaasu. Fakkeenya amma Oromoo baay'een kanaan karaarraa maqanii kan jedhamu kun bulguu onag kan jedhamu kun bulguu godhanii dhiyeessuu warri barbaadan jiru Oromoo keessaallee. Kun egaa mataa Oromoo saayikooloojii Oromoo baranii nyaapi keessaaf nyaapi alaa Oromoo irratti taphatanii akka Oromoon humna ta'e hin baane gochuu irratti hojjechaa jiru jechuudha. Wallaa kaaftanii keessumaa dhiyeenya kana ammoo kan mul'atee dhufe waan Oromoon itti cichee qabatee ittiin deemu kan harkaa fudhatanii kan ofii fakkeessanii dhiyeessuutu jalqabame. Muuxannoo biyyoota adda addaa keessas hin jira tarii mukaasuu dandeessu warra ammaa reed indiyaanoo fudhattanii biyya nan jiraadhus warra aborjinaa kana biratti maal gaafa jarri waa didanii fincilanii jedhan aadaa isaanii lakkoofsa isaanii qabeenya isaanii fudhatanii gabaa godhachuun isaan itti fakkeessuun namoota isaanii dura dhadhaabbachuudhaan gochaa akkuma turani. Dhiyeenya kanas kan mul'achaa ture waan Oromoon itti cabee dadhabee fidate irreechaa haa ta'uu gadaa haa ta'uu amantiisaa haa ta'uu afaanaa haa ta'uu waan akkasii kana uffannaasaa haa ta'uu fudhatanii uffatanii isa fakkeessanii kun olmaan keessa naangoo qabanne ilmaan abbaa gadaa'anii waan akkasii deemu. Waan akkasii kana qorannoo keessatti waan argitanii irraa nu ibsitan jira uummata keenya illee hubachiisu maaliif nama harkaa fuudhe jechuun abbaa woon ta'iin guddise jechuu ta'uu dhiisuu mala tarii akka ayyummaa keessanitti naa laaltan. Maal beektaa ani uummata indigenous Australiyaan illee qoradhe uummata native Amerikaan illee qoradhe yeroo isaan aadaa isaaniif waa'ee ofii isaanii of murteeffachuu barbaadanii nyaabi isaan dura darbeetu aadaa isaanii mi'a nagadaa godhata. Maqaa warra kuwaasii taphatu maqaa isaaniitti baasu aadaa isaanii mana nagadaa godhatu aartifaaktii godhataniitu muuziyeemii keessa kaa'atu. Maal jechuu barbaadu deebii warra kanaa deebifnee irraa jechuu barbaadu. Sanyii isa duguuganii lafarraa fixan deebii deebifnee irraaniitu jara warra hafte gammachiisuu barbaadu. Amma biyya kapitaalizimii keessatti commercialization mi'a nagadaa godhatu aadaa. Fakkeenyaaf Oromoon irreechaa fi gadaa kan inni barbaadu ittiin aangoo argatee akka uummataatti bilisaan jiraachuuf barbaada. Ittiin of ibsa. Warri Oromoon akka aangoo hin barbaanne immoo kana fuudhanii mi'a nagadaa godhatanii kunoo nu isinii jirra aadaa keessan kana nutu gadi isinii baase nutu biyya lafaatti isinii beeksise. Kunoo huccuu uffatanii deemu huccuu aadaa Oromoo uffataniitu ijoollee Oromoo irratti immoo duula banu. Yoo dhuguma ijoollee gadaa ta'e abbaa gadaa ta'an abbaan gadaa oduu Oromoo irratti duulan banu. Oromoodhaaf nagaa barbaada, safuu barbaada. Attamitti ilmi abbaa gadaa ta'e
duula Oromoo irratti command post kan jedhamu duula bittaa wattaaddaraa Oromoo irratti dhaabe kun ta'uu hin danda'u ol faalles garuu namoota akka gaariitti dammaqinni isaanii hin bishaatin jiruu fi namoota akka gaariitti Oromummaan isaanii hin bishaatin Oromummaan darajaa guddaa irra hin ga'in jiru waan akkanaan gowwoomfamu. Amma aktivistoota baay'ee Facebook irratti ta'uu ilaallu awusaan akka bishaan gabatee irraa ol gadi lola achi facaanee as facaanee argite. Takki ijoollee abbaa gadaa jedhu takki immoo yeroo jarri sun waan hin taane kaan hojjetan immoo attamitti kan hojjetta qajeeluu qabdaa jedhu. Dubbiinsa namni silayyuu ajandaa biraa qabaatu karaa biraarraa kan dhufe Oromoo ajjeesaa Oromoo sabboonaa Oromoo ajjeesaa hidhaa biyyaa baasaa kan ture. Har'a deebi'ee geeddaramee ijoollee abbaa gadaa ta'achuun gaaffii guddaadha. Ijoolleen abbaa gadaa ta'uudhaaf filamuu qaba namni. Filamee seeraan buluu danda'uu qaba. Gadaan akkas. Gadaa beekuu qabda. Abbaan gadaa seeraan bulshaa ofiisaaf seeraa ol miti. Seera jalatti bulu. Amma garuu warri biyya bulshaa jiran seera jalatti bulu. Seera maaliin bulu? Seerri isaan ittiin deeman kun seera eenyuuti? Warra akkasiin ijoollee abbaa gadaa jechuun waan isaan hojjetan jarri kun Oromoodhaaf huccuu Oromoo uffatanii isaa deeman dhimma Oromoo gulchisan warri yaadu ittiin uummatuma warra hin dammaqin jiru gowwoomsuudhaaf meeshaa godhatanii nagadallee ittiin banachuudhaaf horii ittiin argachuudhaaf aangoo isaanii legitimate argachiisuudhaaf jedhu malee waan abbaa gadaa wajjin waan isaan hojjetan walitti dhufeenya hin qabu. Maaliif waan abbaan gadaa hojjetu jechaa jiran abbaa gadaa iyyuu warra abbaa gadaa ijaaramee jiru iyyuu akka isaan meeshaa namaa ta'anii sirna abbaa gadaa dhiisanii waan hamaa akka isaan hojjetan gochaa jiru. Isaan imaaniyyuu faalaa jiru warra kun. Maaliif abbaan gadaa nama jalatti hin bulu. Abbaan gadaa meeshaa namaan ta'u. Maaliif abbaan gadaa biratti haqi dhugaan dhaabbachuun baay'ee murteessaadha. Yoo haqan beektu ta'e dhugaaf hin dhaabbatu ta'e loogiin gootu ta'e abbaa gadaa ta'uu hin dandeessu. Kanaaf yoo kana balleessitee sirna gadaa keessatti hin buqqifamta. Utuu waggaan kee hin ga'in waggaa 8 hin ga'in buqqifamta. Biyya Faranjii keessatti rikool jedhu kee mootummaa irraa gadi buusu. Sirni gadaa akka itti adeemu malee sirni gadaa yeroodha gara yerootti geeddaramee namni akka jaallatu ittiin gochuu hin danda'u. Maaliif bara dheeraa keessatti muuxannoo waggaa baay'ee keessaa wallaansoo waggaa baay'ee keessaa wanta burqee fi seeraan buluun sirna gadaa keessatti barbaachisaa. Kanaaf Oromoon seerri ilmoo irra mararaa jedha. Warra amma jiran kun seeraan hin bulan. Oromoo ajjeesaa jiru. Akkuma yeroo kana argaa jirru ijoollee Oromoo ijoollee daa'ima tumanii karaa irratti ka'aa deemu. Ijoollee daa'ima reefuu ol kaate qeerroo ajjeesanii karaa irratti gataa jiru. Warra akkasii kun attamitti abbaa gadaa walitti dhufeenya qabu. Akka inni ilaalutti walitti dhufeenya hin qabaniin jedha. Kanaaf sobi gadheedha. Gadaa biratti sobi fudhataman qabu. Warri sobu kuni gadaa biratti fudhataman qaban. Abbaa gadummaa waa'ee gadaa isin beekanii waa'ee gadaa isin fudhatanii ittiin nama gowwoomsuuf garuu baay'ee leekcharii godhaa turan waa'ee gadaa irratti. Gisee barbaadan nuti ijoollee abbaa gadaati nama hammannaa jedhan. Nama isaan hammatan immoo nama isaaniif gooftaa ta'u nama afaan Oromoo jibbu nama aadaa Oromoo jibbu hammatu. Oromoo nama hammatu nama guddifatu nama seera fudhatee seera Oromoo fudhatee nama aadaa Oromoo fudhatee nama Oromoo kabaja qabata hammata malee abbaa fedhe nama karaarra deemu duguddeessa hattuuf gantuu nama ajjeesu hammatu Oromoon. Aadaan Oromoon dhowwaa seera Oromoon dhowwaa. Dhugaadha. Yeroo garii waanuma amma deemurraa na argitanii namoonni sabboonummaa qabaatanii yookaan Oromummaa isaaniin jabaatee deebi'anii haalli itti mucucaatanii achi keessaa ba'an ni jira. Yeroo garii guddaa ta'anii sabboonummaa Oromummaa kanaan mul'atanii hojjechaa turanii bakka wayii ga'anii immoo deebi'anii iddoo biraatti deebi'an namoonni mul'atan jiru. Maqaa nama kaasuun ammaaf sagantaa keenya miti garuu waliigala naa ilaalan sabboonummaan kun deebi'ee mucucaataa duubatti. Yeroon akkas ta'u jiraachuu danda'a. Maaliif yeroo kana ta'u maaltu ta'a itti fakkaate? Yeroo sabboonummaa qabaatan sana waa'ee uummataa yaadu. Garuu deebitee dhimma mataa keetii irratti yoo ilaaluu jalqabde
akkamittan fedhii koo guuttadhaa, akkamittan aangoo qabaadhaa, akkamittan hojii qabaadhaa jettee yaaduu jalqabde dhimma mataa keetii hojjettu sabboonummaa sana deebitee ganuu dandeessa. Waggaa 27 kana keessatti argineera miti. Warri gani immoo deebi'anii fayyuu barbaadu isaan fayyuu barbaadanis agarreera. Muuxannoo namoota gurguddaa baay'ee waamuu dandeenya. Kanaaf gara booddeettis deebi'uun danda'ama. Gantuuf galtuu ta'uu jalaa ba'anis immoo sabboonummaa qabaachuu hin danda'amu. Kanaaf sabboonummaan waanuma cal jedhee iddoo tokko taa'u miti akkuma iyyaa iddoo baay'eetti jallachuu danda'a. Keessumaa yeroo dhimma mataa keetii irratti hundeeffattee anatu nama caalaa dhimma mataa kootiin godhadha waan barbaadan godhadha jettee awukaatu yoo kaate sabboonummaa dagachuu hin danda'ama. Rabbi waan akkasirraan waa eegu. Tarii wanni akkitti eeguun danda'amu jira amma fireemworkii wayii kaanii taakko jala kaanii namnis dhuunfaatti waan kun yoon godhe dantaan saba koo miidhamaa kana eeguun qabaa kana tiksuun qabaa jedhee akka nam dhuunfaattis jiraachuu qabaata. Namni garuu akkaataan itti waan sana maaneej gochuu danda'an oromummaa otoo miidhiin jiruu ofiis jiraachaa integriitii qabaachaa turan sanas otoo of jalaan harcaasiin deemuun danda'amu wayii malli jira akka iyyuutti wanti gorsita. Yoo karaarraa matte mala maalitu jira wanta seeratu jira, seera namaatu jira, dhugaaf sobatu jira. Yoo dhugaaf sobarraa matte dhowwuun hin danda'amu garuu uummatatu dhowwuu danda'a. Waan akkasii uummati yoo dammaqee bishaatee seera baafatee jedhee awwu namni abbaan fedhe yoo ta'e karaarraa maqee waan hojjetu lakki dhaabbadhu jechuu danda'u qaba namni. Jala yaa'uun irra hin jiru namni. Ilaa abaluu maqaa waamee jaarmaa isaanii waamee sirrii irra hin jirtu dhimma keenya hojjechaa hin jirtu karaarraa mattee kana dura waan hojjechaa turte hin jaallanna ammas jaallannaa yoo dhiifte waan akkasii jedhee gorfachuu danda'u qabaa. Yoo isaan danduukaa yaa'uu didee karaa itti barbaadu karaa danda'ameen dhaabuu danda'u qaba uummati. Dhimma uummataati. Dur yeroo Oromoon gadaan bulaa ture namoota waan gadhee hojjetan namoota safuu cabsan safuu cabsuudha kun. Oromoon karaa ittiin adabu qaba. Maal godhaa toosaa hawaasa keessaa baasa. Afaan faranjii ostracise jedhama. Gosa keessaas baasanii dhattee lafa dhattu dhabdee dhattee biyyaasi baasanii biyyaasi hareen sinajjeesan illee yeroo gadaa. Biyyaa baatee dhattee iddoo biraa iddoo nama hin beekne iddoo nama ilma eenyu yookiis intala eenyu ta'uu kan hin beekne keessa dhattee dhokatte. Oromoonis makaanizimii akkasii kana toshee namoota akkasii kana karaa ittiin sirreessu qabaachuu hin danda'a gara fuulduraatti. Ammaaf garuu humni isaa xinnoo yartuu waan ta'eef daraja at least sadarkaa sanarra hin gahin jira Oromoon akka itti dhaabuudhaaf. Garuu guyyaan isaan dhufa hin abdan. Amma hiree hamma dabarsine kanatti yoo duubatti deebinee mil'annee ilaallu mallattoowwan Oromummaan guddateera jennee waamuu dandeenyu yookaan immoo bakka dur turerraa wayyaa'eera jennee tokko lama jennee kaasuu dandeenyu hin jira kan ittiin Oromummaan keenya jabaachaa jiraachuu wayyaa'aa jiraachuu Oromoos wayyeessaa jiraachuu ittiin ibsinu kana jennee wanti lafa kaa'amu wanti dubbatamu jira. Waan baay'eetu jira garuu waan xinnoo isheen tokkoffaa Oromoon irra biyya lafaa keessatti akka uummata aadaa qabu, seenaa qabu, kabaja qabu ta'uu obbeessisee jira. Mee kanatti booddeen deebi'a. Gara biraan fakkeenyaaf Oromoon amma irreecha deebisee boolla keessaa baasee akka Oromoo baay'een ol duukaa dhufanii kabajatan gochuun Oromummaan deebi'ee biqiluu isaa agarsiisa. Gadaa kana deebisanii kaasuun ammallee yeroo namatti filatee warra isa geggeessuun akka gaariitti hin filatin jira malee gadaa kana deebifnee ijaarraa deebifnee kaana jechuun mataan isaa Oromummaan akka guddachaa jiru agarsiisa. Yeroo namni baay'een callumadee akka isaa gowwoomfamee
nama tokko lama jala fiigee waan gadhee hojjetu. Oromoo garri kaan immoo lakki kun sirrii miti. Du'allee taanaan nan loladha jedhee goototi Oromoo warra akkamma wooboo dhaabbatee diina guyyaa lamatti hidhannee finnee deebina. Torban tokkotti hidhannee balleessinee deebina. Jedhee itti fakka dhaabuun didanii kutannoodhaan loluun isaanii sabboonummaa Oromummaan akka Oromummaan akka lafa qabatee guddachaa jiru agarsiisa. Caalaatti qeerroon Oromiyaa keessaa bara 2015 amma 2018 kan isaan hodduukaa tocho'an akka Oromummaan guddisa calaqqisa. Garuu akka Oromummaan immoo lafan barbaachise hin geenye maaltu agarsiisa? Waan guddaa hojjetanii nyaapa baraasanii mootummaa Tigree biyya Oromiyaa kabaasanii Tigreetti gashanii deebisanii namatti kennanii warruma isaan bira ture itti kennanii manatti deebuun isaanii immoo akka Oromummaan lafa bishaate hin geenye agarsiisa. Maaliif utuu Oromummaan bishaate iddoo barbaade ga'eessa ta'e waan tokkitti Oromoon raabu. Afaan Faranjiittan jedha afaan Oromootti nuti nama rakkata. National Organizational Capacity Building. Kana ijaarrataniitu mootummaa attamii ijaarrannaa attamitti mootummaa gadaa deebifnee mootummaa godhannee mootummaa dhimma Oromoo eegu mootummaa nama biraas eegu mootummaa dhugaaf hojjetu ijaarratanii mootummaa qabachuudhaaf yaadu malee ijoolleen sila manatti hin galtu deebitee maaliif bishin achirra hin geenyeef akka Oromummaan lafa barbaanne hin geenye jiru agarsiisaa jechuudha. Waan baay'ee himuu hin danda'a sila maalan jedhee Oromummaan waa'ee biyya lafaarratti beekamu har'a Oromoon nama isaaf dubbatu qaba. Beektota baay'ee qaba. Warra kitaaba kataban, warra jaarmaa ijaarratanii Oromoo biyya lafaatti beeksisan qaba. Dur yeroo gaafa nuyi biyyaa baane waa'een Oromoo laabirorii biyya lafaa keessa waan tokkollee nagartu. Har'a garuu kitaabi baay'een katabamee biyya lafaarratti ga'ee biyya Oromollee dhaquu dhowwamu malee biyya lafaarra ga'aa jira. Haa ta'u malee Oromummaan akka inni hin bishaanne kan agarsiisu kitaabi kun biyya Oromoo kan jiran. Oromoon aangoo qaban. Warri aangoorra jiranii akka kitaabi Oromoo waa'ee fedhii Oromoo dhimma Oromoo gaariitti ibsan akka isaan biyya keessan facaane godhaniitu dhowwanii jiru. Kunis akka Oromummaa lafa barbaanne hin geenye agarsiisa. Kanaaf moo'icha baay'ee argisiisaa jira Oromummaan lafa barbaanne hin geenye jirraa akka moonu gaaffiin tokkollee hin jiru. Egaa lafa ammaa geenye yeroo fudhachuu danda'a yeroo yartuu ka'ee ta'uu danda'a Oromummaan moo'uunsaa ilaalcha moo'ichaa ta'uunsaa ifaa ta'aa jira. Diinatti sodaa guddaa buusee diinni maraatee huccuu buusee takkiin amantii fidaa takkiin waa fidaa takkiin filoosoofii sobaa fidaa karaa hundumaa maraatee waan hin taane kanaaf fidaa oolaa jechuudha. Karaa mootummaas haa ta'u karaa bashotaas karaa nafxanyootaas kana gufachiisuudhaaf akka isaan irratti maraateen hojjechaa jiru. Oromoo keessaas immoo warra akka gaariitti hin bishaanne fudhatanii yookiis immoo warra ofittoo ta'an fudhatanii akka isaan Oromummaan laafa godhaa jiru. Garuu jarrillee gaafa Oromummaan cimee amma deebi'u baay'een isaanii ammallee deebi'uu jalqabaniiru. Yeroo Facebook kanarraatti sarbee godhu namooti baay'een amma warri durii woboo baaran qaana'uu jalqabaniiru. Warri durii Oromoo irratti iddoo baay'ee Oromoo adda addaa irratti duulan qaana'uu jalqabaniiru. Oromoo gargar hiruun seera kan taane cubbuu guddaa akka ta'e Oromoon kan inni tokko ta'ee dhiigaanitu gootota baay'ee itti dhabee isa namni gargar facaasee maqaa kolooniyaalii kennee fi maqaa gosaatti kennee gargar facaase kana dhiiga itti facaasee itti cirratti caccabee waan fideef namooti yartuun sobanii maqaa Oromoo kaan tokko ofitti qabanii tokkochi qabanii rukutuudhaaf waan isaan hojjetan kana soba ta'uu isaallee argaa jira amma namni. Sobni kun baay'ee turaan jiru. Kanaafi moo'ichi Oromummaa mo'aa deema garuu lafa barbaanne hin ga'in jirra. Barbaachuun dura jira lafa barbaanne ga'uudhaaf. Ilmi namaa sima tokko jiraata amma jiraatutti dhugaa hojjetee waan dhugaa irratti hundaa hojjetee darbuutu irra gaariidha. Maaliif iddoo itti ooltu sobaa waan gadhee hojjettee waanuma har'aaf waan garaaf jettee wanta dabaa uummata kee irratti jechuun waan nama yaalleessu leeyyessuu fi kana waan akkasirraa eeggachuu barbaachisaa jechuudha. Hedduu gaariidha waan bareeda kaaftan mee
Keessaayyuu piroojeektiin Oromummaa kun yookaan hojiin Oromummaa egeree kan gara fuulduraa irratti kan xiyyeeffatu tokko iddoo laafinni jiru jabeessuudha, iddoo hir'inni jiru wayyeessuudha jaa ta'ee fi Oromummaa haa ta'u sabboonummaa Oromummaa kana guddisuudhaaf akkamiin oo deemame yookaan akkamiin oo hojjetame caalatti iddoo yaadne sana dabnee ga'uu dandeenya. Maal fa'aatu jira malli ittiin hojjechuu danda'amu? Daawwattoota keenya kabajamoo mariin Dr. Asaffaa Jaalataa waliin goone kana qofaa miti. Kutaa lammaffaa immoo torbee qabannee dhiyaanna. Agasitti marii agammaa goone waliin keessa deebi'aa mari'adhaa. Yaadota furmaataa Oromummaa keenya gabbisuuf ijaaruu danda'u, saba keenya sadarkaa olaanaatti ol ceesisuu danda'u keessaa xiinxalaatii waliif dabarsaa. Akkaataa sabni keenya itti guddatee rakkoo amma qabu keessaa ba'u irrattis mari'adhaa. Haga torbeetti nagaadhaan nuu turaa. Torbee marii goone kana kutaa lammaffaasaaf isa xumuraa qabannee dhiyaanna. Asumaan Dr. Asaffaa Jaalataa yeroo isaanii aarsaa godhanii beekumsa yeroo adda addaa gabbifatan saba isaaniitiif waan dabarsaniif maqaa daawwattoota keenya bakka adda addaa jiranii galateeffachuu barbaanna. Haga torbeetti nagaa keessa nuu turaa. Qophii kana qopheessee kanan dhiyeesse Annaabasaa Waaqjiraati. Ilame dhaggeeffadhu lixaasi waame, ilame qalbeeffadhu kibbaasi waame, ilame dhaggeeffadhu baasi waame, ilame qalbeeffadhu kaabaasi waame. Waleeko waleeko waliin taphachuunu gadi kaffalleetti agas wal arguunu michuunu fakkaate kan nyaatee nu nyaatu.